Ashama harka fuuni kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota YouTube Ilaal TV Idul Mubarak baga isiniin ga'e warra baranaa kan bara hedduu isiniin jecha egaa keessummaa kabajamaa jaallatamaa tokkoon qabadhee dhufee jira hanga xumura sagantaa keenyaa nu hordofan affeera keenya. Egaa kabajamtoota hordoftoota Ilaal TV dursa carraa kananaaf kennitanii asitti naaf feeruu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa jecha hunda ummata muslimaa idil addunyaarra jirtan hundaaf baga ittiin isin ga'e baga ittiin nu ga'e baga walumaan geenye warra baranaa warra bara egeree nu haa taasisuun isiniin jedha ayyaana gaarii isiniif hawwa bakka jirtanitti. Egaa keessummaa keenya kabajamu dura affeerra keenya kabajanii gama keenya dhufuu keessaniif galatooma isiniin jedha dhiyaadha. Mee eenyu akka taatan daawwattoota keenyaaf nuuf ibsaa. Tole galatooma ulfaadhaa isiniin jecha maqaan koo Kadir Nageessoo jedhama dhalataa naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Leemmuuf Bilbillooti. Tole Bokadir bara kam Leemmuuf Bilbilloo gadhiistan? Barri biyya baay'ee ani akka Itoophiyaatti bara 1998 jechuun 2005 biyya kan baay'ee jechuudha. To aanaa Leemmuuf Bilbilloo jechuun magaala Boqojjii jechuudha. Boqojjiin tun seenaa hedduu qabdi akka dhageenya abboota keenyarra dur seenaa qorannee irra geenyetti mee seenaa nu gaafata waan ta'eef jecha osoo diqqoo seenaa isii osoo maqaan dadhabin bira dabruu waan fedhiniif mee Boqojjii seenaa isii gaggabaabaatti nuuf himaa. Tole ulfaadha. Boqojjiin wanti adda godhu yoo inni jira yoo ta'e Boqojjiin akka Boqojjiitti haqas argachuu baattu Boqojjiin tokkoffaa madda atileetotaati. Atileetonni biyya Itoophiyaa keessatti addunyaa maqaa yaamsisan hedduun isaanii jalqabni ka'umsi isaanii aanaa Leemmuuf Bilbilloo Boqojjiidha. Haa ta'uuti malee warrummaan maqaa aanaa sanii waamsisanillee gadi deebi'anii bakka irraa ba'an maqaa isaanii haa nyaataniyyuu malee hanga har'aatti sila magaala san keessatti istaadiyeemiin jabaan tokko hojjetame dhalootaaf waan darbu kan ta'uu qabu har'a istaadiyeemiin maan ijoolleen keessatti shaakalanillee akkuma jiru jira. Sirna bittaa cunqursaa mootummaa abbaa irreetiin wal qabatee tariitii fedhiin mootummaan magaalli Boqojjii yookaan naannofni sun akka misoomuuf hin jirrullee haa ta'uuti garuu namoonni akka Daraartuu Tulluu namoonni akka hedduun atileetotaa achii ba'aniiti. Tole obbo Kadir mee Boqojjiin maqaa namaati moo maqaa lafaati moo maqaa mukaati moo maali Boqojjii jechuun maal jechuudha kan isaa? Yoon dogongoruu baadhee Boqojjiin maqaa gosaati. Gosa naannoo san jiraatan irraa kan moggaafamte jechuudha. Waan akkasiiti. Tole egaa akka odeeffannoo nu gaheetti Boqojjii jechuun seenaa guddoo akka qabdu Magarsaa Barii nama jedhu beektu? Jaal Magarsaa Barii hoogganaa Hayyuu Duree hoogganaa Abaawoo Durii jaallan qabsoo seenaa Shinniggaa keessatti wareegaman keessaa tokko achitti kan dhalate dhaloonni isaa achi Boqojjiin biyya atileetii qofa osoo hin taane biyya gootaatillee. So Jaal Magarsaa Barii nama dhalootaan magaala Boqojjiiti. So Boqojjiin kana qofa osoo hin ta'initti wanni adda isii godhu Boqojjii jechuun akka guutuu Arsiititti ganda yookaan immoo naannoo Arsii fi ijoolleen Tuulamaa jaalalaaf kabajaan wal wajjin jiraatanidha. Kana qofa osoo hin ta'initti Boqojjiin duriif aanaa tokko kan turte yeroo ammaatti aanaa isirraa fottoqee kophaa bahee aanaa Anqoloo Waabee kan jedhamu isii jala kan jiraataa ture jira. Kana qofa osoo hin ta'initti Boqojjii kan adda ishee godhu osoo harka muraaf harma muraan hin ta'in dura naannoo Boqojjiidhaan cabsanii seenanidha jechuudha warri harka muraaf harma muraan nafxanyoonni jechuudha. Erga lola guddatu Boqojjii fi naannoo sanitti karaa Maraaroo akkasuma immoo Tulluu Leencaa Calalaqaa Cirriiquu kan jedhamu kanneen keessatti jechuudha Habulee iddoo agartee lolli itti ta'aa ture keessaa tokko jechuudha naannoon Boqojjii kuni. Kana qofa osoo hin ta'initti gandoota 50
ol kan ta'u yeroo ammaatitti naannoo aanaa Anqoloo Waabee kan jedhamu san nafxanyoonni yeroo san cabsanii seenan stiil hanga ammaatitti kan qabatanii naannoo saniif uummata Oromoo naannoo san jiraatan Arsiif uummata Tuulamaa jechuudha hiraarsaa kan jiranidha jechuudha stiil amma ammaatillee jechuudha. Kana karaa irraa dabaa waan ta'eef jecha miidiyaan qoratee waan kanatti dhaqqabeelleen hin jiru jechuudha. Akkuma reefu kaasuu yaaletti jechuudha. Jaallan hedduudha jechuudha kan eriyaa sanitti qabsoo irratti mana tokko keessatti kan wareegaman kan nama 32 kan ta'an jechuudha. Fakkeenya kan akka Haji Shubbee kan akka Haji Waliyyi kan jedhan maqaawwan isaanii lakkaa'ee fixuu yoo baadhellee nuti kiristaanaaf islaamaan gargar hin baanu jechuudhaan yeroo isaan harka kennadhaa jedhanitti hujubaa hullee kan jedhamu keessatti warroota harka wayyaanee irratti wareegamanidha jechuudha. Uummanni kun gootota keenya jechuudha. Maqaan isaanii hin ka'u jechuudha. Maaliif jennaan namoonni qoratee seenaa kan itti dhaqqaben jiru akkuma reefu siif himuu yaale sanitti even maddi ifaa hulaa keenya dura kan malkaa wakannaa ni beektan fakkaata. Ifaan still naannoo saniyyuu dhiyeenya kana wal ga'ee ammayyuu iddoo hin ga'intu jira jechuudha. So naannoon kun seenaa addaa qaba. Egaa kanuma wal qabatee mee dhimma haala yeroo ammaa biyya keenya keessaa jechuudha. Uummata keenya jeeqaa jiru jechuudha. Mee dhimma Walloo kan yeroo ammaa jechuudha. Hawaasni keenya badii takka malee jechuudha. Shiftaa faannoo jedhamuun weeraramaa jiru kana jechuudha. Mee waan kanarraa xiqqoo hawaasa keenyaaf hubannoodhaaf akka ta'e. Galatoomi qabxii baay'ee barbaachisaa fi haalaan yeroo waliin deemudha. Wanti ammati kaafte keessattuu wanti ilmaan Walloo irratti adeemsifamaa jiru dhimma duguuggaa sanyiiti. Murni nafxanyaa ammallee gochaan isaan akkaataan isaan itti qindoomanii haalli isaan itti deeggarsa mootummaa irraa itti qabaniif mootummaadhaan alatti illee qaamni isaanii gurmaanii Oromoof Oromummaa irratti duguuggaa sanyii raawwachuudhaaf kakaasanii akkaataan isaan itti qophaa'an akkaataa addaati. Ummanni keenya yeroo kanatti maal keessa jira yoo jenne immoo haala baay'ee nama gaddisiisu keessa jira ummanni keenya. Ammaayyuu ummanni keenya of hin beekne. Walloo yeroo dhuma goonni ummanni Walloo hacuuccaan isaanirra ga'e jedhame Walloo uffata aadaa Walloo godhatanii feesbuukii gubbaa bayanii sirbuun bu'aa tokko namaan qabaatu. Anis Walloodha jedhanii barreessanii feesbuukii gubbaatti maxxansuun bu'aa tokko hin qabaatu. Eeyyeen atis Walloo yoo taate dhukkubbii uummata Wallootiif wanti godhamuu qabu haqatti maallaqa hanga murtaa'ee tokko hanga qabdurraa gumaachitee ummanni sun rasaasa waan bitatuun dhabeeti malee ummanni Walloo ummata Oromiyaa keessaa miti bakka Oromoo bu'ee eessatti illee gootummaadhaan beekamu. Ummata kanaaf wanti godhamuun qabu guddaan ummanni kun deeggarsa barbaada. Ummanni kun aadaa uffata Walloo uffattee Facebook irra maxxansitee yookaan anis Walloodha jettee barreessitee achi geetturraa gatiin qabu. Ati Walloo ta'uun kan kee Walloof dhukkubsachuun kan kee waan qabduun ummata Walloo bira dhaabbachuudha. Ummanni kun halkanii guyyaa dhumataa jira. Ummanni kun ummata diina keessa jiraachuu isaa beekee of qopheessee taa'uudha. Maal dhabe Oromoon miliyoona 50 Oromoo miliyoona 50 nu jechaa deemnu namni tokkoon qarshii tokkoon ummata kanaaf gumaacha yoo godhe ummanni sun uf danda'a akkatti lolus beeka akkatti diinarlee injifatus beeka. Baay'ee osoo Oromoon hundi akka ummata Wallootti gootummaa qabaate osoo Oromoon hundi diina jedhee Walloo bar nafxanyaan diina ta'uu har'aa miti bar durirraa beeka. Diina ta'uu isaa beekee of gatee keessan ta'e bar. Oromiyaan garuu kutaaleen Oromiyaa biroo nafxanyaa bakka isaan jiranii fudhanii of keessatti akka ofiitti algaa irraa jalaa bu'anii aannan kennanii fi waliin hammatanii waliin osoo jiraatanu nafxanyaan Oromiyaa keessa jirtu of beektee jiraatti. Ummanni keenya Walloo akkasuma of beekee Oromummaa isaa beekee bakka jiru sanitti diina keessa akka jiru beekee of gateen teenne hidhateeti ka jiraatu. Har'allee ummanni Walloo sodaa miti. Ummata Wallootiif ka barbaachisu deeggarsa. Kan na dhibu Oromoon hundi isaa profaayilii uffata ummata Walloo qawwee baatee lolu profaayilii irra kaa'achuu anis Walloodha jedhee of barreessee gadhiisuu uffata aadaa Walloo godhatee gatii tokko hin qabu kun. Walloon hin gargaaru kun Walloon ka gargaaru maallaqa hanga qabdu tokkoof gumaacha ummata sanii godhe. Ummata saniif akka rasaasa bitatu ummata saniif sagalee ta'uu barbaanna taanaan ummanni sun akka waa bitatu ummanni sun akka diinaan ofirraa lolu waan ummata saniif godhamuuf godhachu. Akkasuma immoo naannoo keenyatti illee taa'uu osoo hin taane fakkeenya ummata Walloo godhattee bakka jirtu uf ijaartee meeshaa keetiin qophooftee diinaaf taa'uudha. Har'a faannoo waarreedhaati jedhaniiti
ganda hunda keessatti bakka hundaa gurmeessanii wanti nafxanyaan gochaa jirtu uf qopheessitee taa'aa jirti. Tole mee Obbo Kadir bakka kanarratti gargaarsi uummata Wallootiif walitti qabamee godhamu kuni uummata Wallootiif wabii ni ta'a yookaan immoo nageenya waaraa naannoo Wallootitti ni fida jettanii ni amantu? Uummanni Walloo gargaarsi inni barbaadu gargaarsa mallaqa ka ittiin jiraatu osoo hin taane waan rasaasaan bitatu fedha. Uummanni Walloo diinaan kallattiin wal qabee jira. Halkaniif guyyaa manni irratti gubachaa jira. Uummanni Walloo kana ofirraa qolachuu kan danda'uun gargaarsaan. Gargaarsi kun kallattiidhaan bakka san ni dhaqqabamoo dhaqqabu jechuun haa ta'ullee gargaarsi sanaaf dura uummata Wallootiif godhame kan uummanni Walloo qe'eef qabeenya isaatirraa buqqa'e ga'ee jira hangi tokko. Kanarratti fakkeenyaaf uummatni Wallootiif uummanni Amaaraa kun haa wallolan malee hanga tokko nageenyi bu'ee ture. As'aanaa kanatti immoo lola addaan hin cinnetu ta'e waggaa 3-2 as jechuudha. Wanti kun duubeen isaa siyaasaa biraattu jira moo walitti bu'iinsa uummata gosoota lamaaniiti moo babal'ina lafa babal'isifachuudhaaf waan Amaarri godhaa tureef godhaa jirullee ni jira. Sun akkuma jirutti ta'eeti dhimma siyaasaatiin wal qabatee mootummichi kun dhimma biraa keessa barbaaduudhaaf uummata kana walitti buusa kan jedhanillee ni jiru. Bakka kanatti isin akkam jettu? Tokkoffaa uummanni Walloo wanti nu beekuu qabnu ummanni isaan keessa jiraatan sun nafxanyaan kaleessallee diina keenya har'allee borullee diina keenya. Oromummaaf Oromiyaa balleessuudhaaf miti Walloo naannoo sanitti miti Oromiyaa keessatti illee wanni isaan godhan hedduu. Wanti ifaan ifatti beekamu tokko duguggaa sanyii kan raawwatamaa jiruuf Oromummaa fi Oromiyaa tana lafarraa balleessuuf diinni rafee bulaan jiru. Lammaffaa murni siyaasaallee gatii keessaa qaba. Siyaasa kanaan ummata saba lamaan walitti buusee aangoo dheereffachuudhaafis ni godha jedheetis ni amana kana san. Tokkoffaa shira mootummaan harka keessaa qaba. Mootummaan yoo shira harka keessaa hin qabaanne jeequmsa naannoo sanitti ka'u yeroo sanitti battalatti dhaabsisuu hin danda'a. Namoota waan kana godhan ummata faannoo ofiin jedheeti jeequmsa biyyattii san keessatti oofaa jiru to'annaa jala oolchuu hin danda'a mootummaan. Tokkoffaa namnummaan balaa kanaan deemuyyuu mootummaan. Nageenyi eessattuu akka bu'u Itoophiyaa keessatti mootummaan kun hin barbaadu ifaan ifatti. Bakka jeequmsi itti ka'etti osoo beeku to'annaa jala nama dhiyeessu seeratti dhiyeessu osoo danda'anu hanga lubbuuf qabeenyi namaa barbadaa'utti kataa'ee ilaalu mootummaa. Kana jechuun mootummatu rakkoo kanayyuu harkaa qabaa jechuudha. Siyaasa kana keessatti waan baay'ee akka keessa jiru umrii ofii ittiin dheereffachuudhaaf nageenyi booraa akka ta'u gochuudhaaf kanaan sababee ummata nagayaa dararuuf mootummaan waan gochaa tureef waan gochaa jiruuf ammallee gara fuulduraatti illee waan gochuuf deemu kun ifa gala. So ummata keenyaaf nageenyi waaraan akka bu'u ummanni keenya kan Walloo godina Walloo keessa hin jirre godinoota biraa keessa jiran maal gochuu qaban? Tokko ummanni keenya bakka jiru hundaa ummata kana cinaa dhaabbachuudha. Hanga seeraan daangaan seerri biyyattii sanii seerriyyuu hin jiru hanga seerri sun jedhutti ummanni keenya ummata Walloo cinaa ta'e karaa naamusaatiin karaa sirna gadaatiin gadaa isaatti deebi'ee naannoo isaatiif qe'ee isaa diina osoo hin hacuucin akka eeguuf jaarsi biyyaatis ta'e abbootiin gadaa kan jiran irratti hojjechuu qabu. Tole bakka kanarratti amma shanii balleessinaa kan jedhuudha wal qabateeti lolli kun kan uumame jechuudha. Duraan hanga tokko tasgabbaa'ee ture. Shanii balleessinaa isa jedhurraa kan ka'eeti yeroo gama Wallaggaallee dhaqanii dhawaa turantu jira. Yeroo Raasaa Fantaallee Karrayyuu dhaqanii dhawaa turantu jira. Asuma as yeroo gabaabaa kana keessatti jechuudha. Ji'oota amma darban kana keessa jechuudha. So mee shanii balleessina mootummaan kun jira. Shanii kana balleessuu hin danda'a mootummaan kun akkamitti ilaaltu? Tokkoffaa from the beginning waan shanee jedha mootummaanis beekuu qaba uummanni Oromootis beekuu qaba. Shaneen ana shaneensi shaneen kana shaneen san shaneen shani jettee wanti ati balleessuuf deemtu tokko mootummaan kun abadan hin danda'u. Yoo shaneen jiraatte shanee balleessuun hin danda'amu. Shaneen jira moo hin jiruun gaafii biraati. Uummanni Oromoo waraana adda bilisummaa Oromootti namana shanee waan jedha mootummaan taargaa mootummaan abbaa fedha irratti ufuma isaatiin laxxafee ittiin uummata dararu malee waan shanee jedhaan beenu. Shaneen ni jiraataa yoo jedhame uummata Oromoo hundaanuu shanee jedhama. Anis shanee atis shanee. Yoo akka jechaatti taate. Uummanni Oromoo immoo kana uumaa waan irraa beekuun qabu. Uummata jiraachuudhaaf tattaaffatu. Uummata nagaa qofa barbaadu. Uummata nagaan bahee galuu barbaadu malee uummata maqaa shaneetiin isaan itti laxxafanii jeequmsa uumuu miti. Wallagga keessatti shanee barbaacha uummata nagaa fixaa jiran jechuun akka yaada isaaniitti shaneen uummatuma nagaa uummanni Oromoo martuu shaneedha. Because namuma nagaa waan ajjeesaniif. Tole mee duraan Obbo Kadir amma dura jechuudha yeroo wayyaanii biyya bulchitutti diina waan ta'aniif warri kun akkana nu godhaanii jenneeti irratti duulaa turre.
Yeroo amma keessa jirutti immoo maqaa Oromoo himata mootummichi kun jechuudha. Immoo gochi isaa gocha diina kaleessan caala. So addunyaanis kan jirtu Oromootu Oromoo bulchuu jiraa jedhu. Nuti immoo Oromoo santaan diina Oromootu Oromoo bulchuu jiraa jenna. Mee mootummaa waa'ee mootummaa kanarraa waan tokko mee waan nu ibsitan hawaasa keenyaaf hubannoodhaaf akka ta'u. Mootummaan kaleessaatiif mootummaan ammaa uma tokko garaagarummaan qabu booyyeef karkarru isaan lachuu tokko kan ummata keenya dararaa ture waggaa 150 sirna hadha Itoophiyaa irra jiru kan diinni keenya ammallee sirnuma kana. Mootummaan kunis karaarraa goree mootummaan biraatillee biyya san keessatti dhufe sirna kanarratti yoo ta'u taate sirni kun sirnuma kaleessa nu nyaate har'allee nu nyaata borullee nu nyaata. Biyya san keessatti wanti jijjiiramu qabu sirna biyyattiin ittiin bultu sanii. Eenyullee jaalmarroolleen dhaqee sirna san keessa yoo ta'e sirni sun hanga diigamitti caasaan isaa jala hanga gubbaatti hanga sirni sun diigamitti Itoophiyaa keessatti nageenyi uumamu kan biyya nyaachuu jiruuf borus nyaatu sirna kana. Tole mee Itoophiyaa keessatti yeroo tokko lola amantii tuqa yeroo tokko lola gosaa tuqa yeroo tokko lola siyaasaa tuqa Gambeellaa irraa Somaaliyaa irraa Beershangul irraa Amaara irraa godinatu hunda keessa jechuudha wallabbii jira. Wanni kun siyaasaadha moo hiyyummatu ummata kana waliin fixaa jiramu mee wanni kun maali maddi lola Itoophiyaa keessatti yeroo hedduu irra deddeebi'ee godhamu kun maalirraa madda jettanii amantu? Jeequmsi biyyattii keessatti kallattii hundaan ka'aa jiru ka'aa ture ammas ka'uuf deemu kanuma. Inni sirni biyyi sun ittiin bultutu sirna badaadha. Sirna caaseffama federaalizimii dhugaadhaa kan qabnedha. Sirna abbaa irreeti mootummaa Itoophiyaan Dr. Abiy Ahmed biyya bulchaa jiru kun mootummaa jaanjoodha. Garuu addunyaa duratti Dr. Noobelii nageenyaa badhaafame ta'ee haa mul'atu malee biyya isaatii miti naannawa ganda takka keessatti nageenya akka hin buune mootummaa caaseffamnii fi gandaa irraa kaasee hanga aanaa hanga godinaatti warri jiran warra hin baranne warra barnoota hin qabnedha. Warra kaleessa akka harreetti wayyaaneen ergachaa turtedha. Warri dur angoo irraa ari'ame jijjiiramne dhufe jedhan hundi barama biyyatti dacha'ee jijjiiramatti dacha'ee bakku akkuma duriitti biyya bulchaa jira. Tole asirratti mee uummanni Oromoo yookaan uummanni Itoophiyaa jechuudha. Fakkeenyaaf har'aaf biyyi sun maqaa Itoophiyaa si yaamamti. Waan dhufee jijjiirama dhufee maqaan sun jijjiiramee Oromiyaatti deebi'aa hin deebisan of duratti waan arginu ta'a. Garuu uummanni Oromoo yookaan uummanni Itoophiyaa sirna sana ofirraa jijjiiruuf maal gochuu qaba jettanii amantu? Uummanni Oromoos ta'e uummanni Itoophiyaa sirna kana ofirraa jijjiiruudhaaf tokkoffaa dimokiraasii dhugaatti amanuu. Dimokiraasii dhugaatti amanuun paartiin mormituuf paartiin biyya bulchu waliin taa'ee mari'achuudhaan sirna kararraa dabe karaarratti qajeelchuudha. Kanaan alatti wanti biraan jiru. Abadan wanti gochuu hin dandeenye mootummaan kun hayyamee paartii isaa mormu teessoo tokkorra taa'ee dhugaadhaan mari'achuu hin danda'u. Hin mo'atama waan ta'eef dhugaan lafa jirtu warri paartiilee mormituudha. Dimokiraasii dhugaatiif waggaa hedduu achi keessatti paartiin akka KFO waggaa dheeraadhaaf nageenyaaf dimokiraasiitti amananii waggaa dheeraadhaaf qabsaa'aa kan turan. Kanammoo mootummaan tole jedhee isaa wajjin hin mari'atu. Akkuma tana dura darbee filannoo keessa sababni isaan baaseef haqa qaban haqaan deemanii dimokiraasii dhugaatiin uummanni isaa wajjin dhaabbachuu arginaan sababaan Hacaaluu galaafatanii filannoo keessaa Maraaraa fa'aa filannoo keessaa baasan. Osoo hammamuu ta'e Hacaaluun galaafatamuu baase dimokiraasii dhugaadhaatiin jedhanii paartiin mormitu nagayaan kan dorgomu taate Abiyyaadhaan goorra hin jiru hin filatamullee. Isa murni kunis ni jijjiirama ture. Tole bakka kanarratti mee waa'ee KFO kaastee jirta. Dhaabbileen mormitoota KFO'f yookaan ABO'n jechuudha. Dhaabni lamaan kun silaa walii galee mootummaa kana cabsuu hin danda'a jettanii amantu? Dhaabni lamaan kun walii galuu miti. Dhaabni tokko nageenyaa fi dimokiraasiidhaan biyyi sun mootummaan sun hayyamee osoo deeme mul'ata isaa kareera kaayyoo isaa karoora isaa ummataaf ifa godhee mootummaan dhiibbaa irratti gochuu baate biyya keessa deemee seeraan duula na filadhaa geggeesse mootummaan kun osoo dhiibbaa irratti hin goone osoo dorgome ni injifata KFO'n qofti kophaatti. ABO'f KFO'n immoo mul'anni isaanii tokko. Qabsoo karaa nagayaa sanitti immoo qabsoo hidhannootti itti amantu meesha? An akka Kadiiritti akka ofii kootti bakka amma jirru kana uummanni Oromoo akka irra jirruu fi bakka amma jirru kanatti qabsoon karaa nagaa nun baasu. Qabsoo karaa nagaa waggaa hedduuf yaallee jira. Ummata nagaa fedhuuf mootummaa nagaa si hayyama waliin qabsoo karaa nagaa geggeessitu. An akka kiyyatti kan ummata Oromoo baasu hidhachuu, falmachuu, loluudha mirga isaatiif malee qabsoon karaa nagaa yeroon isaa dabree jira kan jedhu.
Tole amma dheengadda haasawota kora sabaa yeroo kaafa'uun godhatutti haasawota taasifamee hedduutu jira achirratti waan dhaggeeffadhe tokko keessa waan tokko jira jechuudha qabsoo karaa nagaa irratti akka cimanii itti fufan kan jedhu jechuudha. San irratti ololoota garaagaraatu ka'aa ture jechuudha Jawaar irratti. Dhugama Jawaar amma seenota kaleessa san dhiiga uummata Oromoo dhiiga qeerroo san hunda irratti harkafateeti mootummaa kana wajjin waliigalee gara jalaa karaa jalaatiin aba'oo cabsuudhaaf yookaan immoo uummata Oromoo mootummaa kana jalatti bulchuudhaaf ni dalaga jettee amantaa? Sun fiction, it's not fact. Qara namni waan akkasii yaada akkasii Jawaar irratti ta'e kaasuufis tokkollee ga'umsa tokkollee hin qabu. Waan tokkollee Jawaariin jechuun danda'u. Jawaar akkatti qabsaa'us akkatti falmatus bareechee beeka waan ta'eef namni olola akkasii irra kaasu dura oma tokko nama waa jechuu hin dandeenye. Kaleessas akkaataa qabsoo isaa itti eegale beeka ammas akkaataa itti geggeessu beeka akkaataa itti xumurus isumatu beeka san. Dhimma Jawaariitiif dhimma hooggantoota biraatiif dhimma aktiivistii biraa waan namuu perspektiivii isaanii akkaataan isaan ittiin waa xiinxalaniif akkaataan isaan itti deeman mul'ata mataa isaa qabu. Na baasa hidhee karaa itti amanen kamuu eenyullee adeema. Anama fakkeenyaaf abaa'oottis ni amana. Kafaa'oon karaa nagaatiin deemee uummata Oromoo walaba baas uummata Oromootti haqa isaa deebisa jennaan ni amana. I don't agree. I will wait but Tole mee Obbo Kadir biyyi teenya tun garamitti deemaa jirti yeroo akkanatti xiinxallitu mee garamitti gara nuti itti deemaa jirru mee deemaan jirtu biyyi teenya dhaabbattee jirti garamuu deemaan jirtu. Sadarkaa hiyyummaa irra geennee jirra. Hiyyummaa biyya teenya keessatti baay'ee reeshiyoon nama waa qabuuf nama waan qabnee dachiif samii ta'ee jira. Eessa deemaa jirti biyya akkanatti? Hiyyeessi lafa keessa baay'atee jira. Jireenyi qaala'ee jira. Garam deemti biyyi hiyyoommattee jirti. Deemsaa dhaabbattee uummanni dhumaa jira. Kaan garanaan sababa adda addaatiin mootummaan fixaa jira. Eessa deemaa jirra? Tole mee gara keetti si deebisa Obbo Kadir. Kadir hojiin isaa maal? Ani jiraataadhuma baqataa. Jechuun Obbo Kadir bakkoota garaagaraa irratti si arge gaazexeessaa TV Biraabarii yeroo dubbistu oduu yeroo dubbistu si argeen jira. Gaafa tokko sirbamuun beekuun maayikii harkatti qabatee sirbitu viidiyoo wayii argeen jira. Gara biraatiin immoo gana qeerroof qarree magaalaa Naayiroobiiti. Mee akkami waan kanneen maqaa kee hortee gaafa Afrikaa jedha jechuudha bal'istee akkas sarkal goortee jirta. Mee waan kanneen irraa waan nu ibsitu? Ani maqaan kiyya kan social media irratti na beekanii hortee gaafa Afrikaati yookaan hortee production channel YouTube illee qaba. Akkuma namni Oromoo kun uumaadhaan waan Rabbi sii kennu jira. Aartii keessas jiraachuu baadha aartiin jaalladha. Waan hunduma keessattuu an barreessaa walalooti illee gaazexeessaa illee akkasuma yeroo adda addaatti waan garaagaraa diraamaa walaloos hojjechaa turee jira walaloos barreessaa diraamaa hojjechaa turee jira. Amma garuu guruupii tokko qabna garee sochii tokkummaa qeerroo fi qarree Naayiroobii jedhu urga dhaabne waggaa tokkoof cinaa geennee jirra. Garee san keessatti ani hoggana isaaniiti durataa garee saniiti akkas. Tole gareen kun maal irratti xiyyeeffata? Afooshaadha moo jaarmayaa dhaaba wayii jalatti hirkate moo maali mee kaayyoon garicha sanii maal inni? Gareen kun it's just a volunteer work to the community jedha. Tola ooltummaadha hawaasaaf ofumaaf kennanii hawaasa kennaan hamma dandeenye tokkoon akka isaan cinaa dhaabbannu yaada jedhu irratti sababni taasis gaafa artistaa Haacaaluun Hundeessaa galaafatame addunyaa kana hunda namoonni Oromoo ta'an bakka garaagaraatti ba'anii sagalee isaanii dhaggeeffachiisaa turan hiriira ba'aa turan. Ijoolleen Naayiroobiittis egaa nutis hin callisnu namuu manuma keessatti kophaa bobbooyaa bulee halkanii ganama san hiriira baate ijoolleen hiriira ba'anii beekta ijoollee hiriira ba'an keessa namoonni muraasni qabamanii communitiin isaanii dhaabbatee ijoollee kana mana hidhaatii baasuu dhabame hanga tokko ijoolleen ofuma isaaniitiin walii birmataniiti gargaarsa kabajamoo Ajalii Waariyooti
isatu akka ijoolleen sun gadhiifamtuuf bakkuma jiru dubbatee gargaarsa taasisa ijoolleen sun gadhiifaman. Ijoolleen sun egaa gadhiifamanii egaa nuti biyya baqaa kana keessatti waan itti hirkannullee hin qabnu koominitiin tokko hin jiru ka Oromoodhaaf dhaabbatee quuqama saba kanaatiif jedhu at least yoo saba kana gargaaruu dadhabne ofii keenyaaf hirkoo walii taane wal gargaarra dhimma jedhuun nama muraasaanii ijoollee akka Murteessaa Fayyisoo jiru ijoolleen Abdushakuur ijoollee santu wal ta'anii garee sun akka dhaabbatu. Asirratti mee obbo Kadir dhiifama wajjin gareen keessan ammaaf maalirra ga'ee jirame? Gareen keenya ammaa fi sadarkaa deemee jira of duratti fakkeenyaaf gareen kun garee heeyyama mootummaa irraa qabu waan hedduus hojjannee jirra. Gaafa duraa ofuma akkuma Oromootti qofa kaane ammaan kana yeroo ammaa kanatti gareelee biroo CBO jedhanii community based organizing kana CBO biyyoota biroo irraa dhaabbatan hedduu waliin walitti hidhata qabna amma Burundi waliin Congo waliin Rwanda waliin akkasuma warra Kenya waliinis walitti caaseffama tokko jalatti deebinee akka baqattoota biyyoota garaagaraa irraa dhaabbata United Nation High Commission for Refugee Affairs jedhu kana jalatti rakkoon baqattoota biyya hundaatu wal fakkaata waan ta'eef hummanni kun hundinuu CBO'n hundinuu saba isaa bakka bu'e nullee uummata Oromoo jiraattota Naayiroobii bakka buuneeti bifa saniin waliin hojjechaa jirra dhaabbilee nan organize dhaabbilee miti mootummaa garaagaraa waliin hojjechaa jirra. Asirratti jaarmeen keessa yookaan immoo gareen keessan kuni community Oromoo waliigalatti ni hammata? Nuti hanga ammaatti guutumaan guutuuttis Oromoo hunda hammatas jechuu baannu kaayyoon karoorri akeekni kenna Oromoo hundaaf akkuma fakkeenyaaf yoo sii kaase waldaan sikkoof mandoo maqaa sikkoof mandoo qaba garuu Oromiyaa hunda bakka rakkinni jirutti deeme hunda gargaara. Namni maqaa waldaa sikkoof mandoo argu gareen kun yookaan immoo waldaan kun kan sikkoof mandoo qofa jedhee yaaduu danda'a. Haa ta'uuti malee waldaan sikkoof mandoo Wallaggatti, Shawatti, Tuulamaaf bakka garaagaraa hunda deemee rakkataa gargaara. Nutillee akkasuma jechuudha. Tole mee asirratti obbo Kadir ani fakkeenyaaf miseensa garee keessan kanaati. Haalli naa mijaa'ee yeroo walgahii isin qabdan dhufuu baadhus miseensa garee kanaati. Wanta tures ni argis ni hordofes sossii isin gootanis akkasuma immoo gargaarsa isin saba keessaniif Wallaggattis Gujiitti Booranatti gootanis argaan ture. Kan arguu fi kan alatti dhaga'u wal dhaba. Kan alatti dhaga'u waan hedduu. Fakkeenyaaf kan jedhamu garee kana Oppodiyootti ijaaree kan jedhu illee jira. Oppodiyootti duubaa hin jira harka mootummaatti duuba jira kan jedhu jira. Inni biraa immoo murna takka namoota naannoo takkaa qofatu garee san ijaaree kan jedhu illee jira. Inni biraa immoo gareen sun namoota biraa hin hammattu yookaan godinoota biraa keessa Oromoota baqattoota godinoota biraa hin hammatanii warra naannoo takkaa qofaan wal ijaaran kan jedhu jira. Mee kanaaf akka hoggana garee sossii qeerroof qarree Naayiroobiitti deebisaa maal qabdu? Namoota ilaalcha garee kanaa raasamaa waan dhaga'aniin ofaniif dursa itti dhiyaatanii gareen kun maal akka hojjetee fi maal fa'aa of keessatti qabuuf eenyu fa'aa akka gargaaruu fi wanta jedhamu kana irraa akka barataniif waamicha goonaaf. Kanaan alatti ololli deemamu kamiyyuu dhugaarraa waan fagaateedha. Nuti bakka illee hin qabnuu fi yeroo gabaabaa keessatti waan tokko hojjechuu barbaanna. Dookumentariin garee kanaaf dalagamaa jira. Namoonni nuti deeggarsa gooneef biyyaattis as keessattis gaafa dookumentariin kun dalagamu marii paanaaliitu jira. Marii paanaalii kana hayyoota Oromoo as keessa jiran hunda isaaniitu irratti hirmaata. Namoonni nu gargaaran irratti hirmaata. Piroojeektiidhaan qabatamatti waan laalan osoo hin taane waan televezyiinii keessatti mul'ata osoo hin taane namoonni nuti gargaarre achitti hirmaatanii NGO ni jira warri UN ni yaamna. Kun hundi isaanii achirratti hirmaatanii waan gahaa waan qabatamaa miidiyaalee ni jiraata waan ta'eef achi booda tariitii namoonni amma gareen sun waan akkanaati ilaalcha akkanaa jedhan kun deebii gahaa isaaniif qopheessaa jira bifa dookumentariitiin. Tole galatoomaa mee dhumarratti sagantaa keenya osoo hin xumurin dura gama garee keessanittis ta'ee gama waa'ee dhimma hawaasa keenyaas ta'ee mee erga dhumaa waan qabdan hawaasa keenyaaf dabarsaa gara xumura sagantaa keenyaatti. Tokkoffaa jiraattota magaalaa Naayiroobii fi naannoo isheetti argaman hundaan waa'ee
haala jiruu ammaan tana keessa jirru kana keessatti ummanni keenya rakkoo keessaa sitti akka jiru akka beekan ni nabdadhaa naannawa jiranitti uummata ofii quba qabaachuudha. Nuti hanga humna keenyaatiin nama deeggarra gargaarsa namaaf goona jennee yeroo gabaabaa keessatti as keessa babbaanee haga xiqqoo tokko deemnee turre. Waan baay'ee nama gaddisiisutu jira. Nama mana fincaanii keessa galutu jira. Nama waan nyaatee bulu hin qabnetu jira. Rakkataa hedduutu jira. Kanaaf hawaasa akkanaa quba qabaatanii hawaasa akkanaa biraa akka dhaabbannuudha. Ijoollee keenya dhaabbata garaagaraa keessa hojjetan warra afaan hiikan hawaasni keenya afaan ittiin waa dubbatee hireen isaa gara fuulduraatti hiqxuun dhabee jira. Afaan beektaniin afaan uummata kanaa hiiktaniin rakkoo uummata kanaatiif dhaabbadhaa dubbadhaati uummanni kun akka gargaaramu godhaan dhaamsa kiyya ka isaaniiti. Waliigalatti uummata Oromoo maraaf uummata Walloo biraa dhaabbannu. Uummata Walloo akkuma jalqaba irratti jechuuf yaale profaayilii isaan godhachuun yookaan mooyyuu uffata isaanii godhannee anis Walloodha jennee barreessuu qofaan osoo hin taane bakka jirru waa gurmoossinee ummata kanaaf qarshiitu barbaachisaa qarshiin haa ergamuuf ummanni kun rasaasa ittiin bitata diina ofirraa dhoorga kanaan alatti anis Walloodha jechuun gatiin qabuun jedha ulfaadhaa galatooma. Okay, kabajamtoota fi daawwattoota keenya qophiin keenya kan hanga ammaa nu hordoftaa turtan asumaan raawwatee jira. Kabajamaa fi jaalatamaa keessummaa keenya gaazexeessaa mirga dhala namaa obbo Kadir Nageessoo akkasuma immoo hoggana qeerroof qarree magaalaa Naayiroobii galatoomii jennaan yaamicha keenya kabajanii asitti argamanii gaaffii deebisaa nu wajjin taasisuu isaaniitiif haa galatoomanii. Egaa waan hanga ammaa nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna qophii yeroo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.